Akkuma beektan qophii keenya mil'uu addunyaatiin mata dureewwan addunyaa hawwataa fi ajaa'ibsiisoo ta'an qoranna. Har'a seenaawwanii fi hambaalee bebbeekamoo Gibxii duriirraa dhufan keessaa tokko kan ta'e waa'ee piraamidii Gibxii isiniif qabannee dhufnee jirra. Hambaaleen dinqisiisoo ta'an kun har'as nu ajaa'ibsiisuu fi nu kakaasuu akkasumas nu barsiisuu itti fufaniiru. Waa'ee isaanii dhugaawwan hawwataa ta'an keessaa tokko sirriitti ilaalla. Nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa gara qophii keenya mil'uu addunyaa har'aatti isin dabarsina. Isa dura garuu viidiyoo kana laayik gochuun nu jajjabeessa. Qophiilee akkanaa biroo fi odeeffannoowwan wayitaawaa argachuuf ammoo chaanaalii keenya Siinqee Miidiyaa sabskiraayib gochuun eegalaa jennaa gara qophii keenyaatti. Bara Masriin biyyoota qaroomina olaanaa fi humna guddaa qaban keessaa tokko turtetti kan ijaaraman Piraamidoonni kunniin seenaa keessatti caasaa ijaarsaa ilmi namaa tolche dinqisiisoo ta'an keessaa muraasa. Ijaarsi dinqisiisaan kunis ga'ee mootichi hawaasa Gibxii durii Fara'oon yeroo sana taphataa ture kan agarsiisudha. Piraamidoonni kunniin jalqaba mootummaa durii biyya Gibxii irraa kaasee haga xumura jaarraa afraffaa dhaloota Kiristoosiin duratti kan ijaaraman ta'us ol ka'iinsi ijaarsa piraamidoota kanaa kan dalagame garuu dhuma sirna mootummaa sadaffaa yookiin Sardi daayinaastii irraa jalqabee tilmaamaan haga mootummaa ja'affaatti itti fufuu seenaan ni dubbata. Walumaa galatti piraamidoonni kun bara mootummaa giddugaleessaa Gibxii durii fi dhaloota Kiristoosiin dura bara 2600 haga 1700 gidduutti ijaaraman. Sababni isaan ijaaramaniifis bakka awwaalcha mooticha Fara'oonii fi mootota isaatiif jedhamee yaadamee akka ture himama. Piraamidoota beekamoo fi gurguddoo kanneen keessaa kan hundaa ol beekamanii fi guddinaanis dursan piraamidoota Giizaa keessatti argaman yoo ta'an isaanis piraamidii guddaa Kufuu, piraamidii Kaafree fi piraamidii Menkuweerii fa'a of keessatti qabatu. Piraamidoonni kun bara bulchiinsa afraffaa mootummaa durii yookiin Foorz daayinaastiitti ijaaraman. Maarree dhugaawwan ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo waa'ee siidaalee yookiin caasaalee piraamidii Giizaa keessaa kanneen hundarra ajaa'ibsiisoo ta'an 5 isiniif qabannee jirra. Ammallee nu faana turaa jennaa turtii gaarii. Tokkoffaa. Piraamidii guddichi Giizaa ol ka'iinsi isaa meetira 146.7 kan ture yoo ta'u, ol ka'iinsa kanaanis waggoota 3800f addunyaa kanarratti isa guddaa ture. Gamoon yeroo jalqabaatiif ol ka'insaan isa caale gamoo kaateediraala Liinkan Ingilaanditti argamu yoo ta'u kan ijaarames bara 1311tti ture. Haa ta'u malee wanti hedduu nama dinqisiisu ol ka'insa dheeraa qabaachuu isaa osoo hin taane tooftaalee fi meeshaalee ijaarsaa bara durii keessa turan fayyadamuun gamoo caasaa hedduu ajaa'ibsiisaa qabu kan akkasii ijaaruu danda'udha. Teknooloojiiwwan bara kana jiranii fi maashiniiwwan ammayyaa'oo fayyadamanillee piraamidoota gurguddoo kana irra deebi'anii ijaaruun hedduu rakkisaa akka ta'e ogeessonni marti irratti walii galu. Lammaffaa. Ijaarsa piraamidii guddicha kana irratti meeshaaleen ijaarsaaf oolan akkaataa ittiin geejjibsiifamaa turan haga har'aatti iccitii ta'us dhagaa miliyoona 2 ol kan ulfaatinni isaanii toonii 2 haga 50 ol ta'aniin ijaarame jedhamee yaadama. Ogeeyyiin Masrii ammallee akkaataa piraamidoonni kun itti ijaaraman sirriitti hin beekan. Garuu yaadni bal'inaan amanamu uummanni Masrii hundi isaanii akka gocha siivil sarvisii tokkotti gamoowwan kana ijaaruu keessatti qooda qabu kan jedhudha. Namoonni piraamidii kana ijaaran kunniin hojjettoota ogummaa qabanii fi hojii isaaniitiifis kaffaltiin isaaniif kaffalamaa akka ture amanama. Barreessitoonni fi qorattoonni seenaa akka jedhanitti namoonni 20,000 ol ta'an ijaarsa piraamidii kana irratti hirmaachuu himu. Sadaffaa. Goleewwan piraamidoota kanaa keessa maaltu jira jettanii gaafachuu dandeessu. Deebiin isaa garuu kan isin eegdan ta'uu dhiisuu mala. Goleewwan piraamidii Giizaa fi piraamidoota biroo Gibxii keessi isaanii duwwaadha. Awwaalonni piraamidoota jala jiran yeroo durii reeffa namaa fi kennaa jireenya du'a booddeef jedhamee waliin awwaalamuun kan guutaman turan. Asirratti wanti ka'uu qabu uummanni Gibxii duratti jireenya du'a booddeetti kan amanan yoo ta'u, mootii yookiin namni beekamaan tokko yoo du'e
jireenya du'a booddeetiif akka isaaf ta'uuf jechuun qabeenya isaa wajjin awwaalamu turan. Inni hundarra nama dinqisiisu garuu mootiin yoo du'u garboonni isaa jireenya du'a booddee inni qabutti akka isa eeganiif isa waliin awwaalamu turan. Kun Gibxii keessatti jaarraa 9ffaa keessa gochaa baay'ee baramaa ture. Gara mata duree keenyaatti yoo deebinu piraamidoonni kun uummataaf erga banaa ta'anii booda saamichi baay'een awwaalota kana qullaa fi duwwaatti hambisuu danda'ee jira. Dhagaan laayimistoonii jedhamu kan ala piraamidoota kanaa uwwisee tures bulchitootaa fi mootota adda addaa birootiin fudhatamee piroojeektii ijaarsa biroo irratti faayidaarra ooleera. Afraffaa, yeroo durii piraamidichi balbala garagalchuudhaan banamu hangi isaa toonii 20 ulfaatu akka qabu amanama. Balbalichi karaa keessaatiin qofa dhiibamee kan banamu yoo ta'u alarraan kan hin mul'anne ture. Balbalonni kun baay'ee waan ulfaataniif malli ittiin banaman kan argame yeroo piraamidii guddichi kun saayintistootaan qoratamu qofaa ture. Uummanni Gibxii yeroo sanaa dhagaa ulfaatina guddaa akkasii qabuun balbala akkanaa haala kamiin akka kalaqanii fi ijaaran haga har'aatti iccitii ta'ee hafeera. Shanaffaa, piraamidichi ogummaa fi beekumsa injiinaringii olaanaatiin ijaaramus karaa alaatiin cabsanii gara keessaatti seenuun garuu hattootaaf salphaa ture. Saamtonni piraamidii kanaa karaa alarraan keessatti nama galchu tolfachuuf holqa qotanii turan. Holqa kanas warri Gibxii holqa saamtotaa yookiin roobers taanel jechuun waamu. Holqi namtolchee kun dhagaa balbala piraamidichaa cufu bira darbee gara keessa isaatti osoo hin ba'in dura piraamidii kana keessa meetira 27 deema. Akka afoola uummata Gibxiitti Kaalifaan Arabaa Alma'uum jedhamu bara 820 dhaloota Kiristoosiin duratti seensa piraamidii kanaa argachuu waan dadhabeef namoonni yookiin hordoftoonni isaa holqa saamtota yookiin roobers taanel kana piraamidii sana keessa akka qotan godhe jechuun himamu. Haa ta'u malee hayyoonni ergasii qorannoo taasisaniin holqichi umriin isaa kan afoola kanaan himamu osoo hin taane isarra kan ture akka ta'e mirkaneessaniiru. Kan nama ajaa'ibu garuu roobers taanel yookiin holqi saamtotaa kun yeroo ammaa namoota piraamidii kana daawwataniif karaa galumsaa turistootaa isa mijataa ta'uun beekama. Walumaa galatti piraamidiin Giizaa fi piraamidoonni biroo biyya Gibxii kun qabiyyee fi seenaawwan dinqisiisoo hedduu kan of keessatti qabatan yoo ta'u haalli ijaarsa isaaniis hojiiwwan ijaarsa gamoo addunyaa ammayyaawaa yeroo ammaatiif akka fakkeenyaatti kan oolan ta'uun irratti walii galama. Maarree nutis qophii keenya mil'uu addunyaa har'aa asumaan golamna. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan ammoo sabskiraayib gochuun maatii siinqee ta'aa jenna. Yeroo biraa qophii wal fakkaatuun haga walitti deebinutti horaa bulaa.